Hai, akkam jirtan nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu mara keessaniifuyyuu ani baay'ee nagaa fayyaa kooti isin akkami nagaadha galata rabbii anirree baay'ee nagaa fayyaa kooti isinis baga nagaa fayyaa taatanii isinin jedha hordoftoota YouTube chaanaalii kootii warri taatan nageenya waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu baga nagaadhaan gara chaanaalii kootii haa dhuftanii welcome sinin jedha warri haaraa taatan yaa subscribe godhaadha warri mooyyuu dursa turtan immoo like gochuun dagatinaa sinin jedha YouTube kiyya jala yaa wantoota hedduu barattanii wanta isin fayyadeedha yaadu barumsoota adda addaa qosa adda addaa isiniif fideen dhufa yeroo kamiyyuu na hordofaa isiniin jedha hayyee kabajamtoota jaalatamtoota YouTube chaanaalii kootii har'ammoo waan irratti dubbannu waa'ee jaalalaati yeroo isiniin jedhu jaalala fayya qabeessa wantoota jaalala fayya qabeessa godhan keessaa jechuudha isinitti himaa jaalala fayya qabeessa kan jennu wantoota amaloota ijaa isinitti himu yeroo kana jaangoon jaalalli keenya fayya qabeessa ta'a jechuudha. Isaanis tokkoon isaanii isinitti hima wantoota jaalala keenya fayya qabeessa nuuf godhan jechuudha. Tokkoon isaanii isinitti hima na waliin turaa isinin jedha. Warri haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaadha. Warri dursa turtan immoo like gochuun dagatina isinin jedha. Hayyee kabajamtoota kiyyaa tokkoffaa irratti wantoonni jaalala keenya fayya qabeessa godhan keessaa inni tokkoffaan jechuudha wal amantaa qabaachuudha. Jaalallee wal lamaan jechuudha erga wal jaalatanii haadha manaas abbaa manaas haa ta'anii jaalallee wal lamaan wal amantaa qabaachuu qaban jechuudha. Isaan lachuuyyuu amantaa qabaachuu qaban. Yeroo wal amantaan jiraate jaalalli isaaniis fayya qabeessa ta'a jechuudha. Woo wal amantaan hin jiraanne mooyyuu yaa jaalalli isaanii rakkina keessatti kufaa. Akka jaalalli keessan fayya qabeessa isiniif ta'uuf immoo wal amantaan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Hayyee inni lammaffaan mooyyuu jaalala. Kana jechuun namni tokko erga wal jaalatanii erga hiriyaa waliif ta'aniin booda jechuudha jaalalli barbaachisaadha. Jaalala dhugaa waliif qabaachuu qabanii jaalala dhugaa irratti hundaa'e waliif qabaachuu qaban jechuudha. Jaalala dhugaa wal jaalachuu qaban erga wal jaalatanii erga hiriyaa walii ta'anii erga haadha manaaf abbaa manaa walii ta'aniin booda jaalalli dhugaa gidduu isaaniitti argamuu qaba jechuudha. Kanaaf kan barbaachisu jaalala dhugaa wal jaalachuu dhugaadha wal jaalachuu erga dhugaadha wal jaalatanii jaalalli isaanii fayya qabeessa ta'a jechuudha. Innaa jaalalli keessan akka fayya qabeessa isiniif ta'u yeroo barbaaddan jaalala dhugaa wal jaalachuu qabdanii. Inni sadaffaan kabaja waliif kennuu kabaja waliif qabaachuu qabdanii. Kana yeroo isinin jedhu yeroo baay'ee ijoolleen dhiiraa kabaja hedduu barbaadanii shamarran irraa kabaja hedduu barbaadan jechuudha. Kanaaf ijoollee shamarranii jaalallee keessaniif kabaja kennuufi qabdanii akkasumamuyyuu warri haadha manaa taatan immoo abbaa manaa keessaniif kabaja kennuu qabdanii. Akkasumallee immoo dhiira duwwaa miti kabaja kan barbaadu shamarree kabaja barbaaddi. Warri dhiiratirree shamarran kabajuu qabdanii jechuudha. Jaalallee teessan kabajuu qabdanii haadha manaa keessan kabajuu qabdanii. Yeroo wal kabajan jaalalli keessan fayyaa qabeessa ta'a. Yoo kabajni jiraate jechuudha. Gidduu keessan keessatti kabajni jiraachuu qaba. Kanaaf odoo waliin tuffatiin kabaja waliif kennuu qabdu jechuudha. Inni sadaffaan kabaja isiniin jedhee jira. Isa afuraffaa. Inni afuraffaan immoo dhugaa dubbachuudha. Erga jaalala waliin eegalaniin booddee jaalallee wal lamaan jechuudha. Haadha manaaf abbaa manaas haa ta'u hiriyoonni lamaan dhugaa dubbachuutu isaan barbaachisa jechuudha. Sobarraa fagaachuu qabu.
yeroo kamiyyuu jechuudha ifaaf bilisatti wanta jiru mara walitti himuu qabanii dhugaa dubbachuu qaban. Innaa wal sobuu konkumarree hin qaban jechuudha. Waliin sobinaa yeroo wal sobdan jaalalli keessan rakkoo keessatti isin kuffisaa jechuudha. Kanaaf jaalalli keessan akka fayya qabeessa ta'uuf immoo dhugaa dubbachuutu isin barbaachisa. Kanaaf marti keessaniyyuu hiriyoota walii warri taatan jaalalleewwan lamaan jechuudha. Dhugaa dubbachuu qabdan malee wal sobuu hin qabdanii. Wanta kamirrattiyyuu wal sobuu hin qabdan. Wanta jiru, wanta uumame, wanta hiriyaan keessan beekuu qabu ifaaf bilisatti dhugaa jiru itti himuu qabdan. Dhugaa jiru walitti himuu qabdan jechuudha. Innaa dhugaa awwaaluu hin qabdanii dhugaa dubbachuu qabdan jechuudha. Malee sobaan walitti dhiyaachuu hin qabdanii. Wanta uumame tokko sobaan jechuu hin qabdan. Dhugaa jiru walitti himuu qabdan. Okay. Inni shanaffaan immoo kutannoo waliif qabaachuudha. Hiriyoonni lamaan erga wal jaalataniin booda kutannoo waliif qabaachuu qabu. Kana jechuun bakka dhimma kam keessattuyyuu odoo jaalala isaanii keessatti jechuudha. Odoo wanni fe'iyyuu odoo uumame rakkoon kamiyyuu haa ta'u wanti fedhe odoo uumame bakka ani sirra adda hin booyyoo mirree wanni fedhe odoo dhufe gargar hin baanu jedhanii waliif kutannoo qabaachuudha. Yeroo waliif kutannoo qabaatan jaalalli isaanii suuf fayya qabeessa ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo kamiyyuu bakka rakkoo kam keessatti haa ta'u waan fedhe irrattiyyuu waliif kutannoo qabaachuu waan fedhe irratti haa ta'u jechuudha. Jaalalli isaanii akka itti fufuuf wal amansiisuu waliif kutannoo qabaachuu qabu. Kanaaf inni shanaffaan kutannoo waliif qabaachuudha. Okay, inni ja'affaan immoo michuu waliif ta'uudha. Hiriyoonni lamaan erga wal jaalataniin booda jaalalleewwan lamaan jechuudha. Haati manaa fi abbaa manaa isaa ta'anii bicha jaalalleewwan lamaan waliif michuu ta'uu qabu. Kana yeroo isiniin jedhu bakka wanta hundumaayyuu olitti himuu jechuudha. Akka godeenyaatti itti fakkeenyaaf ijoollee shamarranii godeenyaa yeroo qabaatan ijoollee durbaa yeroo qabaatan jechuudha. Wanta uumame hunda dhaqxanii godeenyaa teessa sanitti himtan jechuudha. Odoomaa waliin dhoksin godeenyaa ta'e kan taasisanitti jechuudha. Kana jechuun waan michuu ta'e taateef jechuudha. Akkasuma immoo hiriyaa kee dhiiratis immoo jechuudha. Michuu godhachuu qabda. Akkuma ishee shamarranii akkuma ishee shamaraa michuu godhattee waan hunda itti himtu san isa godeenyaa kee kanarree michuu godhattee waan hunda itti himuu qabda jechuudha. Inni dhiiratirree akkasuma ishee shamaraa michuu godhachuu qabda. Wanta uumame hunda waliin haasa'uu, waliin taphachuu, gadda isaa ta'u gammachuu isaa ta'u odoo waliin dhoksin yeroo kamiyyuu jechuudha. Yeroo waliif kennanii waliin yeroo dabarsuu wanta hunda keessatti bakka akka michootitti jechuudha. Odoomaa waliin dhoksin yeroo waliin dabarsan jaalalli isaanii fayya qabeessa ta'a. Itti fufa jaalalli isaanii fayya qabeessa ta'e itti fufa jechuudha. Kanaaf akka jaalalli keessan fayya qabeessa ta'e itti fufuuf amaloota ja'an kana sirriitti itti fayyadamaa isin jedha. Yeroo kana gootan jaalalli keessan fayya qabeessa ta'a. Hayyee jaalattoota beekaa hojjettoota kiyya barumsi keenyaarraa isa kana fakkaata. Barumsa biraatiin immoo yoo haga walitti deebinutti nagaan naaf turaa isin jedha. Waan waliin turtaniif baay'ee isin galateeffadha. Barumsa biraatiin immoo haga walitti deebinutti nagaan naaf turaa isin jedha. Warri haaraa taatan immoo subscribe gochuun dagatinaadha. Warri duraan immoo warri subscribe gotan immoo like gochuun dagatinaa isin jedha. Waan waliin turtaniif baay'ee isin galateeffadha. Barumsa biraatiin immoo walitti deebina. Ammasitti nagaa fayyanaaf taadha. Oolmaa gaarii guyyaa gaarii qabaadhaa marti keessanuyyuu nagaan naa tura isin jedha. Hannidha. Baay'ee isin jedha shi. Nagaan naa tura marti keessanuyyuu.